Baga ayyaana hundeeffama waggaa 5ffaa Oromiyaa 11tiin wajjin nu gahe. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11. Uummanni Oromoo isteeta Minisootaa qubachuusaa erga jalqabee waggoota 60 ol lakkoofsisuusaa meeqa keessantu beeka. Sababa miidiyaa jabaa dhabuutiin seenaan keenya osoo hin himamin, milkaa'inni keenya osoo hin mul'atin, qormaatilee nu mudatan keessaa akka baanuun wallaallee biyya keessaa fi alaa walitti dhufeenya nuti qabnus akka callee cittee faffaca'ee ture. Miidiyaan Oromiyaa 11 odeeffannoo guyyaa guyyaa isiniif kennuuf aadaa fi duudhaa Oromoo ol kaasee mul'isuudhaaf hawaasa biyya keessaa fi alaa jidduutti riqicha ta'uudhaa fi sagalee hawaasa Oromoo daran ol kaasuudhaaf as handhuura magaalaa Minneapolis keessatti ammajjii 11 bara 2021tti dhalatee isinumaan eebbifamuu danda'e. Oromiyaa 11 erga dhalatee isin bira gahe irraa kaasee har'a waggaa 5ffaa isaati. Dhaloota isaatii fi guddina isaa keessatti namoota halkaniif guyyaa bira dhaabbachuudhaan wajjumaan as geenye hundaan baga waggaa 5ffaa hundeeffama miidiyaa Oromiyaa 11tiin isin gahe jechuu barbaanna. Miidiyaan Oromiyaa 11 guyyaa hundeeffame irraa kaasee odeeffannoo biyya keessaaf alaa, haala yeroo, siyaasaa fi hawaasummaa, fayyaa, afaanii fi aadaa, muuziqaaf aartii, qophiilee addaatii fi turizimii irratti waan guddaa hojjechuu danda'ee jira. Adeemsa miidiyaa duraan baratame irraa adda ta'een sagantaawwan garagaraa dhiyeessaa hojii Ameerikaa keessatti hojjetu biras dabree gara biyya abbaa isaa Oromiyaa Finfinneetti maluudhaan hawaasa keenya wal barsiisaa kan biyya jiruu fi kan biyya alaa jiru akka riqichaatti walitti fidaa deemaa jira. Hojii biyya keessatti hojjetaa turree fi ammas hojjetaa jirruun afaan, aadaa fi qabeenya Oromiyaan qabdu gola hunda keessaa baasnee ijaaf gurra hawaasa addunyaatiin gahaa jirra. Kana biras dabree Oromoo fi Oromiyaan midhaaganii ol bahanii akka mul'ataniif hojii qulqullina qabu hojjechuudhaan gumaacha guddaa godhaa jirra. Ammaan tanatti Oromiyaa 11 maal hojjetaa jira jettanii gaafachuu dandeettan. Eeyyeen miidiyaan Oromiyaa 11 fiilmii dokumantarii hawaasa Oromoo Minisootaa kan Oromoon Minisootaa eenyu, akkamiin biyya kana dhufe, jiruuf jireenyi isa mudate maal fakkaata, amma hoo maal irra jira, bu'aan inni biyya kanaaf kenne maali kan jedhu hojjetee xumuree hawaasaan gahuuf saganteeffatee jira. Daawwattoota keenya kabajamoo, imala waggoota 5 dabran kana keessa nu wajjin gootaniif hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa yaadannoo waggaa 5ffaa hundeeffama keenyaa isin wajjin gammachuudhaan dabarsuuf qophii irra jirra. Rabbi nagahaan wal nu haa agarsiisu jechaa kabaja, jaalalaa fi ulfinaan wajjin Oromiyaa 11 laayik, sheerii fi fooloo godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hanga walitti deebinutti nagahaan nuuf jiraadha.